jalqabarratti guyyaa ati qabamtu irraa kaasee waas gaafatta. Gaafa qabamtu sana boolla wayii keessaa fuudhamte boolla sana keessaa fuudhamuun kee dhugaadha? Dhugaadha. Viidiyoo nuti argaa turre suni baay'ee tokko kan garaa nama nyaatu fuula miidiyaa hawaasaa irra deddeemaa ture. Boolla sana keessa seenuu fi akkamitti keessa seenuuf kaatu? Boolla sana gaayaa an tokko gaafa biyyaa bahu jireenya ofiin jijjiiree gaafa bahu mala maluudhaan ba'a miti as keessaa fakkeenyaaf as keessa taa'ee utuu humna qabnu osoo dandeettii qabnu akkamitti eenyee biyyaa baanee yaanneeti achi keessa jiraachuufis waan seeraan hin jirreef mallee jiraachuun nu barbaachisa waan ta'eef fiignee bahuudhaaf dandeettii hin qabnu biyya ormaati humna ittiin qabnu harkaa bahuudhaaf miidhaan nurra ga'uu waan danda'uuf furmaanni jiru akkuma jara juunta. Jechuun jararraa waan danuu barataa bar namni sammuu qabu gaafa jara laannu jararraa waan danuu hubataa anillee gaafa inni ta'u qoteeni gaafa sanatti seenuudhaaf murteeffadhe namni keenya namni ta'u hime tokko jira warruma sanatti dhufanii gaafa fi qabamanii jedhan mucaana jireenya lasumaan na qabanii boolli sun dhugaadha jechuudha. Boolla sana qotamaa argatte moo qotatteetu matti galte? Boolla sana halkan guutuu gaafa jarradhe jumaata gaafa jarri jumaata nama qabaa jammaranii jumaata sana dhokadheen harkaa ba'ee jumaata galgala bishaan kazaana taankarii tokko bitadhee 800 halkan guutuu layyiitti tolchee eenyudha tuubboo jechuudha. Tuubboodhaan osoon qotuu halkan keessa sa'a 7 xumure boolloo as naga'u qotee dalgatti akkas qotee keessa farshaa hafee irra keessa muka naqee farshaa irra buusee biyyeetti naqee xumuradhee atuman taa'u subiin azaname subii koo salaatee qursii koo fadheen boolla keessa seenee yeroo sa'aatii 7 akka biyya Itoophiyaa sa'aa tokko irratti kanuma jarri dhufanii yallaa jedhanii argee. Boolla sana keessaa amma jiraatti? Guyyaa hin geenye. Keessan bubbullee? Akkuma mana kee godhattee tolfatteen keessaa qabamte? Akkuma tolfadheetti seeneen keessaa fuudhame turre keessaa. Cufinne boolla sana keessaa guyyaa tokkotti jiraatte. Boolla sana keessatti akkamitti si arguu danda'ame? An gara laafummaa kiyyan hiriyaa koo tokko daarii sana jira. Yoo lafti bareega namaa waan dhufanii fi lafan bareessini dafiiti kottu osoo jarri gadi hin bahin na bira kottu boolla sana keessa wajjin eenyuun taanaa bakka kanaati boolli kiyya deemeera. Galgala reenaan qotaafan yookuun jedhutti meen ture. Inni koo guyyaadhuma oolee ijoolluma naannoofti ijoolluma gara kanaati oolee gaafa jarri qabanii jedhanu bariisee furateetu mana bira dhufe. Qabamee gannaatti dalagattaa jechuudha. Ofii qabamee jara fidee sitti dhufe? Ofii qabamnaan jara na fidee natti dhufe na qabsiise. Boolla kana kanatti keessa jiraattu halkan jechuun guyyaa bakka hojii oolu? Guyyaa jechuun egaa guyyaadha malee kan itti keessa ooltu halkanii miti bara. Guyyaa keessa keessaa? Guyyaan keessa ta'an. Akka sila karoorri isaa guyyaa keessa taa'uudhaaf maaliif hanga qabaan kun darbutti achi keessatti jireenya koo dabarsaadhaaf ni kan hin qotadhe akkas bareeffadhee qotadhe malee guyyaa tokko hin miti sidaansa. Garuu hangaddisiisu biyya abbaa kootiitti nagaadhaan galu. Qobaadhuma qottee boolla sana? Boolla sana qomumaan qote bareegaa mootummaa jalaa bahuudha jennaan waan achi hin beekamu. Kanaasuma carra qabeessa taate immoo guyyaa muraasa qofa hidhamtee kanaasuma carra qabeessa taate immoo guyyaa muraasa qofa hidhamtee jalqabarratti guyyaa ati qabamtu irraa kaasee waas gaafatta. Gaafa qabamtu sana boolla wayii keessaa fuudhamte boolla sana keessaa fuudhamuun kee dhugaadha? Dhugaadha. Viidiyoo nuti argaa turre suni baay'ee tokko kan garaa nama nyaatu fuula miidiyaa hawaasaa irra deddeemaa ture. Boolla sana keessa seenuu fi akkamitti keessa seenuuf kaatu? Boolla sana gaayaa an tokko gaafa biyyaa bahu jireenya ofiin jijjiiree gaafa bahu mala maluudhaan ba'a miti as keessaa fakkeenyaaf as keessa taa'ee utuu humna qabnu osoo dandeettii qabnu akkamitti eenyee biyyaa baanee yaanneeti achi keessa jiraachuufis waan seeraan hin jirreef mallee jiraachuun nu barbaachisa waan ta'eef fiignee bahuudhaaf dandeettii hin qabnu biyya ormaati humna ittiin qabnu harkaa bahuudhaaf miidhaan nurra ga'uu waan danda'uuf furmaanni jiru akkuma jara juunta. Jechuun jararraa waan danuu barataa namni sammuu qabu gaafa jara laannu jararraa waan danuu hubataa
anillee gaafa inni ta'u hoteelni gaafa sanatti seenuudhaaf murteeffadhe yaa namni keenya jedhee namni itti ta'uufime tokko jira warruma sanatti dhufanii gaafa fi qabamaniidhaan mucaan jireenyaa lasumaan qabanii boolli sun dhugaadha jechuudha. Boolla sana qotamaa argatti moo qotattee matti galte? Boolla sana halkan guutuu gaafa jarradhe jumaata maal saayinaa qabi waan kana. Gaafa jarri jumaata nama qabaa jammaranii jumaata sana dhokadheen harkaa ba'ee jumaata galgalaa bishaan kazzaana taankarii tokko bitadhee 800 halkan guutuu layyiitti tolchee eenyudha tuubboo jechuudha. Tuubboodhaan osoon qotuu halkan keessa sa'a 7 xumure boolloo as naga'u qotee dalgatti akkas qotee keessa farshaa hafee irra keessa muka naqee farshaa irra buusee biyyeetti naqee xumuradhee atuman taa'u subiin azzanamee subii koo salaatee qursii koo fudhadheen boolla keessa seenee yaa yeroo sa'aatii 7 akka biyya Itoophiyaa sa'a tokko irratti kanuma jarri dhufanii yallaa jedhanii arge. Boolla sana keessaa man jiraatti? Guyyaa hin geenye. Keessan bubbullee akkuma mana kee godhattee tolfatteen keessaa qaban. Akkuma tolfadheetti seeneen keessaa fuudhame turre keessaa. Akkas. Cufinne boolla sana keessaa guyyaa tokkotti jiraatte. Boolla sana keessatti akkamitti si arguu danda'ame? An gara laafummaa kiyyan hiriyaa koo tokko daarii sana jira. Yoo lafti bareega namaa waan dhufanii fi lafan bareessinii dafiitii kottu osoo jarri gadi hin bahin na bira kottu boolla sana keessa wajjin eenyuun taanaa bakka kanaati boolli kiyya deemeera. Galgala reenaan qotaafan yakkuun jedhutti meen ture. Inni koo guyyaadhuma oolee ijoolluma naannootti ijoolluma gara kanaati oolee gaafa jarri qabanii jedhanu bariisee furateetu mana bira dhufe. An qabamee gannaatti dalagattaa jechuudha. Ofii qabamee jara fidee sitti dhufe. Ofii qabamnaan jara na fidee natti dhufe na qabsiise. Boolla kana kanatti keessa jiraattu halkan jechuudha. Guyyaa bakka hojii guyyaa jechuun egaa guyyaadha malee kan itti keessa ooltu halkanii miti bara. Guyyaa keessa keessaa? Guyyaan keessa ta'an. Akka sila karoorri isaa guyyaa keessa taa'uudhaaf. Maaliif hanga qabaan kun darbutti achi keessatti jireenya koo dabarsaadhaaf ni kan hin qotadhe akkas bareeffadhee qotadhe malee guyyaa tokko hin jedhansa. Garuu hanga addisiisu biyya abbaa kootiitti nagaadhaan galu. Qobaadhuma qottee boolla sana. Boolla sana qomumaan qote bareegaa mootummaa jalaa bahudha jennaan waan achi hin beekamne. Carra qabeessa taate immoo guyyaa muraasa qofa hidhamtee jalqaba irratti guyyaa ati qabamtu irraa kaasee waasi gaafatta. Gaafa qabamtu sana boolla wayii keessaa fuudhamte boolla sana keessaa fuudhamuun kee dhugaadha. Dhugaadha. Viidiyoo nuti argaa turre suni baay'ee tokko kan garaa nama nyaata fuula miidiyaa hawaasaa kan deddeemaa ture. Boolla sana keessa seenuu fi akkamitti keessa seenuuf kaatu? Boolla sana gaayaa waan tokko gaafa biyyaa bahu jireenya ofiin jijjiiree gaafa bahu mala maluudhaan ba'a miti as keessaa fakkeenyaaf as keessa taa'ee utuu humna qabnu osoo dandeettii qabnu akkamitti jennee biyyaa baanee yaanneeti achi keessa jiraachuufis waan seeraan hin jirreef mallee jiraachuun nu barbaachisa waan ta'eef fiignee bahuudhaaf dandeettii hin qabnu biyyi ormaati humna ittiin qabnu harkaa bahuudhaaf miidhaan nurra ga'uu waan danda'uuf furmaanni jiru akkuma jara juun jechuun jararraa waan danuu barataa bar namni sammuu qabu gaafa jara laannu jararraa waan danuu hubataa anillee gaafa inni ta'u hoteelni gaafa sanatti seenuudhaaf murteeffadhe yaa namni keenya jedhee namni itti ta'uufime tokko jira warruma sanatti dhufanii gaafa fi qabamaniidhaan mucaan jireenyaa lasumaan qabanii boolli sun dhugaadha jechuudha. Boolla sana qotamaa argatti moo qotattee matti galte? Boolla sana halkan guutuu gaafa jarradhe jumaata maal saayinaa qabi waan kana. Gaafa jarri jumaata nama qabaa jammaranii jumaata sana dhokadheen harkaa ba'ee jumaata galgalaa bishaan kazzaana taankarii tokko bitadhee 800 halkan guutuu layyiitti tolchee eenyudha tuubboo jechuudha. Tuubboodhaan osoon qotuu halkan keessa sa'a 7 xumure boolloo as naga'u qotee dalgatti akkas qotee keessa farshaa hafee irra keessa muka naqee farshaa irra buusee biyyeetti naqee xumuradhee atuman taa'u subiin azzanamee subii koo salaatee qursii koo fudhadheen boolla keessa seenee yaa yeroo sa'aatii 7 akka biyya Itoophiyaa sa'a tokko irratti kanuma jarri dhufanii yallaa jedhanii arge. Boolla sana keessaa man jiraatti? Guyyaa hin geenye. Keessan bubbullee akkuma mana kee godhattee tolfatteen keessaa qaban. Akkuma tolfadheetti seeneen keessaa fuudhame turre keessaa.
akkas. Cufinne boolla sana keessaa guyyaa tokkotti jiraatte. Boolla sana keessatti akkamitti si arguu danda'amne? An gara laafummaa kiyyan hiriyaa koo tokko daarii sana jira. Yoo lafti baree ganamaa waan dhufanii fi lafan bareessini dafiitii kottu osoo jarri gadi hin bahin na bira kottu boolla sana keessa wajjin eenyuun taanaa bakka kanaati boolli kiyya himeera. Galgala reenaan qotaafan yakkuun jedhutti meen ture. Inni koo guyyaadhuma oolee ijoolluma naannootti ijoolluma gara kanaati oolee gaafa jarri qabanii jedhanu bariisee furateetu mana bira dhufe. An qabamee gallaatti dalagattaa jechuudha. Ofii qabamee jara fidee sitti dhufe. Ofii qabamnaan jara na fidee natti dhufe na qabsiise. Boolla kana kanatti keessa jiraattu halkan jechuun guyyaa bakka hojii guyyaa jechuun egaa guyyaadha malee kan itti keessa ooltu halkanii miti bara. Guyyaa keessa teessaa? Guyyaan keessa ta'an. Akka sila karoorri isaa guyyaa keessa taa'uudhaaf maaliif hanga qabaan kun darbutti achi keessatti jireenya koo dabarsaadhaaf ni kan hin qotadhe akkas bareeffadhee qotadhe malee guyyaa tokko hin jedhansa. Garuu hanga addisiisu biyya abbaa kootiitti nagaadhaan galu. Qobaadhuma qottee boolla sana. Boolla sana qomumaan qote bareegaa mootummaa jalaa bahuudha jennaan waan achi hin beekamu. Carra qabeessa taate immoo guyyaa muraasa qofa hidhamtee jalqabarratti guyyaa ati qabamtu irraa kaasee waasi gaafatta. Gaafa qabamtu sana boolla wayii keessaa fuudhamte boolla sana keessaa fuudhamuun kee dhugaadha. Dhugaadha. Viidiyoo nuti argaa turre suni baay'ee tokko kan garaa nama nyaatu fuula miidiyaa hawaasaa illee deddeemaa ture. Boolla sana keessa seenuu fi akkamitti keessa seenuuf kaatu? Boolla sana gaayaa an tokko gaafa biyyaa bahu jireenya ofiin jijjiiree gaafa bahu mala maluudhaan ba'a miti as keessaa fakkeenyaaf as keessa taa'ee utuu humna qabnu osoo dandeettii qabnu akkamitti eenyennee biyyaa baanee yaanneeti achi keessa jiraachuufis waan seeraan hin jirreef mallee jiraachuun nu barbaachisa waan ta'eef fiignee bahuudhaaf dandeettii hin qabnu biyyi ormaati humna ittiin qabnu harkaa bahuudhaaf miidhaan nurra gahuu waan danda'uu fi furmaanni jiru akkuma jara juuntaa jechuun jararraa waan danuu barataa bara namni sammuu qabu gaafa jara laannoo jararraa waan danuu hubataa anillee gaafa inni ta'u qoteeni gaafa sanatti seenuudhaaf murteeffadhe namni keenya jedhee namni itti ta'u hime tokko jira warruma sanatti dhufanii gaafa ofii qabamanii jedhan mucaana jireenya lasumaan na qabanii boolli sun dhugaadha jechuudha. Boolla sana qotamaa argatte moo qotatteetu matti galte? Boolla sana halkan guutuu gaafa jarradhe jumaata gaafa jarri jumaata nama qabaa jammaranii jumaata sana dhokadheen harkaa ba'ee jumaata galgalaa bishaan kazzaana taankarii tokko bitadhee 800 halkan guutuu layyiitti tolchee eenyudha tuubboo jechuudha. Tuubboodhaan osoon qotuu halkan keessaa sa'a 7 xumure boolloo as naga'u qotee dalgatti akkas qotee keessa farshaa hafee irra keessa muka naqee farshaa irra buusee biyyeetti naqee xumuradhee atuman taa'u subiin azanamee subii koo salaatee qursii koo fudhadheen boolla keessa seenee yeroo sa'aatii 7 akka biyya Itoophiyaa sa'a tokkorratti kanuma jarri dhufanii yallaa jedhanii argee. Boolla sana keessaa amma jiraatti? Guyyaa hin geenye. Keessan bubbullee akkuma mana kee godhattee tolfatteen keessaa qabamte? Akkuma tolfadheetti seeneen keessaa fuudhame turre keessaa. Cufinne boolla sana keessaa guyyaa tokkotti jiraatte. Boolla sana keessatti akkamitti si arguu danda'amne? An gara laafummaa kiyyan hiriyaa koo tokko daarii sana jira. Yoo lafti baree ganamaa waan dhufanii fi lafan bareessini dafiitii kottu osoo jarri gadi hin bahin na bira kottu boolla sana keessa wajjin eenyuun taanaa bakka kanaati boolli kiyya himeera. Galgala reenaan qotaafan yakkuun jedhutti meen ture. Inni koo guyyaadhuma oolee ijoolluma naannootti ijoolluma gara kanaati oolee gaafa jarri qabanii jedhanu bariisee furateetu mana bira dhufe. An qabamee gallaatti dalagattaa jechuudha. Ofii qabamee jara fidee sitti dhufe? Ofii qabamnaan jara na fidee natti dhufe na qabsiise. Boolla kana kanatti keessa jiraattu halkan jechuun guyyaa bakka hojii guyyaa jechuun egaa guyyaadha malee kan itti keessa ooltu halkanii miti bara. Guyyaa keessa teessaa? Guyyaan keessa ta'an. Akka sila karoorri isaa guyyaa keessa taa'uudhaaf maaliif hanga qabaan kun darbutti achi keessatti jireenya koo dabarsaadhaaf ni kan hin qotadhe akkas bareeffadhee qotadhe malee guyyaa tokko hin jedhansa. Garuu hanga addisiisu biyya abbaa kootiitti nagaadhaan galu. Qobaadhuma qottee boolla sana?
Boolla sana qomumaan qote barigaa mootummaa jalaa bahudha jennaan barbaanne samii hojjechaa waan achi hin beekamne. Kanaasuma carra qabeessa taate immoo guyyaa muraasa qofa hidhamtee jalqabarratti guyyaa ati qabamtu irraa kaasee waa si gaafatta. Gaafa qabamtu sana boolla wayii keessaa fuudhamte boolla sana keessaa fuudhamuun kee dhugaadha. Dhugaadha. Viidiyoo nuti argaa turre suni baay'ee tokko kan garaa nama nyaatu fuula miidiyaa hawaasaa illee deddeemaa ture. Boolla sana keessa seenuu fi akkamitti keessa seenuuf kaatu? Boolla sana gaayaa waan tokko gaafa biyyaa bahu jireenya ofiin jijjiiree gaafa bahu mala maluudhaan ba'a miti as keessaa fakkeenyaaf as keessa taa'ee utuu humna qabnu osoo dandeettii qabnu akkamitti jennee biyyaa baanee yaanneeti achi keessa jiraachuufis waan seeraan hin jirreef mallee jiraachuun nu barbaachisa waan ta'eef fiignee bahuudhaaf dandeettii hin qabnu biyya ormaati humna ittiin qabnu harkaa bahuudhaaf miidhaan nurra ga'uu waan danda'uu fi furmaanni jiru akkuma jara juuntaa jechuun jararraa waan nu barataa bar namni sammuu qabu gaafa jara laannu jararraa waan nu hubataa anillee gaafa inni ta'u qoteeni gaafa sanatti seenuudhaaf murteeffadhe yaa namni keenya jedhi namni ofime tokko jira warruma sanatti dhufanii gaafa fi qabamaniidhaan mucaana jireenyaa lasumaan na qabanii boolli sun dhugaadha jechuudha. Boolla sana qotamaa argatti moo qotattee matti galche? Boolla sana halkan guutuu gaafa jarradhe jumaata gaafa jarri jumaata nama qabaa jammaranii jumaata sana dhokadheen harkaa ba'ee jumaata galgalaa bishaan kazzaana taankarii tokko bitadhee 800 halkan guutuu layyiitti tolchee eenyudha tuubboo jechuudha. Tuubboodhaan osoon qotuu halkan keessa sa'a 7 xumure boolloo as naga'u qotee dalgatti akkas qotee keessa farshaa hafee irra keessa muka naqee farshaa irra buusee biyyeetti naqee xumuradhee atuman taa'u subiin azzanamee subii koo salaatee qursii koo fudhadheen boolla keessa seenee yaa yeroo sa'aatii 7 akka biyya Itoophiyaa sa'a tokko irratti kanuma jarri dhufanii yallaa jedhanii arge. Boolla sana keessaa amma jiraate? Guyyaa hin geenye. Keessan bubbullee akkuma mana kee godhattee tolfatteen keessaa qaban. Akkuma tolfadheetti seeneen keessaa fuudhame turre keessaa. Akkas. Cufinne. Boolla sana keessaa guyyaa tokkotti jiraatte. Boolla sana keessatti akkamitti si arguu danda'amne? An gara laafummaa kiyyan hiriyaa koo tokko daarii sana jira. Yoo lafti baree ganamaa waan dhufanii fi lafan bariisinii dafiitii kottu osoo jarri gadi hin bahin na bira kottu boolla sana keessa wajjin eenyuun taanaa bakka kanaati boolli kiyya deemeera. Galgala reenaan qotaafan yokkuun jedhutti meen ture. Inni koo guyyaadhuma oolee ijoolluma naannoofti ijoolluma gara kanaati oolee gaafa jarri qabanii jedhanu bariisee furateetu mana bira dhufe. An qabamee gannaati dalagattaa jechuudha. Ofii qabamee jara fidee sitti dhufe. Ofii qabamnaan jara na fidee natti dhufe na qabsiise. Boolla kana kanatti keessa jiraattu halkan jechuudha. Guyyaa bakka hojii guyyaa jechuun egaa guyyaadha malee kan itti keessa ooltu halkaniin kiba. Guyyaa keessa teessaa? Guyyaan keessa ta'an. Akka sila karoorri isaa guyyaa keessa taa'uudhaaf maaliif hanga qabaan kun darbutti achi keessatti jireenya koo dabarsaadhaaf ni kan hin qotadhe akkas bareeffadhee qotadhe malee guyyaa tokko hin jette taansa. Garuu hanga addisiisu biyya abbaa kootiitti nagaadhaan galu. Qobaadhuma qottee boolla sana. Boolla sana qomumaan qote barigaa mootummaa jalaa bahudha jennaan barbaanne samii hojjechaa waan achi hin beekamne. Kanaasuma carra qabeessa taate immoo guyyaa muraasa qofa hidhamtee jalqabarratti guyyaa ati qabamtu irraa kaasee waa si gaafatta. Gaafa qabamtu sana boolla wayii keessaa fuudhamte boolla sana keessaa fuudhamuun kee dhugaadha. Dhugaadha. Viidiyoo nuti argaa turre suni baay'ee tokko kan garaa nama nyaatu fuula miidiyaa hawaasaa illee deddeemaa ture. Boolla sana keessa seenuu fi akkamitti keessa seenuuf kaatu? Boolla sana gaayaa waan tokko gaafa biyyaa bahu jireenya ofiin jijjiiree gaafa bahu mala maluudhaan ba'a miti as keessaa fakkeenyaaf as keessa taa'ee utuu humna qabnu osoo dandeettii qabnu akkamitti jennee biyyaa baanee yaanneeti achi keessa jiraachuufis waan seeraan hin jirreef mallee jiraachuun nu barbaachisa waan ta'eef fiignee bahuudhaaf dandeettii hin qabnu biyya ormaati humna ittiin qabnu harkaa bahuudhaaf miidhaan nurra ga'uu waan danda'uu fi furmaanni jiru akkuma jara juuntaa.
jechuun jararraa waan danuu barataa bar namni sammuu qabu gaafa jara laannu jararraa waan danuu hubataa anillee gaafa inni ta'u qoteeni gaafa sanatti seenuudhaaf murteeffadhe yaa namni keenya jedhi namni itti ta'u hime tokko jira warruma sanatti dhufanii gaafa fi qabamanii jedhan mucaana jireenyaa lasumaan na qabanii boolli sun dhugaadha jechuudha. Boolla sana qotamaa argatti moo qotattee matti galte? Boolla sana halkan guutuu gaafa jarradhe jumaata maal taa'e nama qabi waan kana. Gaafa jarri jumaata nama qabaa jammaranii jumaata sana dhokadheen harkaa ba'ee jumaata galgala bishaan kazzaana taankarii tokko bitadhee 800 halkan guutuu layyiitti tolchee eenyudha tuubboo jechuudha. Tuubboodhaan osoon qotuu halkan keessa sa'a 7 xumure boolloo as naga'u qotee dalgatti akkas qotee keessa farshaa hafee irra keessa muka naqee farshaa irra buusee biyyeetti naqee xumuradhee atuman taa'u subiin azzanamee subii koo salaatee qursii koo fudhadheen boolla keessa seenee yaa yeroo sa'aatii 7 akka biyya Itoophiyaa sa'a 1 irratti kanuma jarri dhufanii yallaa jedhanii hin argine. Boolla sana keessaa man jiraatti? Guyyaa hin geenye. Keessan bubbullee akkuma mana kee godhattee tolfatteen keessaa qaban. Akkuma tolfadheetti seeneen keessaa fuudhame turre keessaa. Hin cufinne. Boolla sana keessaa guyyaa tokkotti jiraatte. Boolla sana keessatti akkamitti si arguu danda'amne? An gara laafummaa kiyyan hiriyaa koo tokko daarii sana jira. Yoo lafti baree ganamaa waan dhufanii fi lafan bariisinii dafiitii kottu osoo jarri gadi hin bahin na bira kottu boolla sana keessa wajjin eenyu taanaa bakka kanaati boolli kiyya deemeera. Galgala reenaan qotaafan yogguun jedhutti meen ture. Inni koo guyyaadhuma oolee ijoolluma naannootti ijoolluma gara kanaati oolee gaafa jarri qabanii jedhanu bariisee furateetu mana bira dhufe. Qabamee galaatti dalagattaa jechuudha. Ofii qabamee jara fidee sitti dhufe. Ofii qabamnaan jara na fidee natti dhufe na qabsiise. Boolla kana kanatti keessa jiraattu halkan jechuudha. Guyyaa bakka hojii guyyaa jechuun egaa guyyaadha malee kan itti keessa ooltu halkanii miti bara. Guyyaa keessa keessaa? Guyyaan keessa ta'an. Akka sila karoorri isaa guyyaa keessa taa'uudhaaf. Maaliif hanga qabaan kun darbutti achi keessatti jireenya koo dabarsaadhaaf ni kan hin qotadhe akkas bareeffadhee qotadhe malee guyyaa tokko hin jedhansa. Garuu hangaddisiisu biyya abbaa kootiitti nagaadhaan galu. Qobaadhuma qottee boolla sana. Boolla sana qomumaan qote barigaa mootummaa jalaa bahuudha jennaan waan akka hin beekamne. Carra qabeessa taate immoo guyyaa muraasa qofa hidhamtee jalqabarratti guyyaa ati qabamtu irraa kaasee waas gaafatta. Gaafa qabamtu sana boolla wayii keessaa fuudhamte boolla sana keessaa fuudhamuun kee dhugaadha. Dhugaadha. Viidiyoo nuti argaa turre suni baay'ee tokko kan garaa nama nyaatu fuula miidiyaa hawaasaa illee deddeemaa ture. Boolla sana keessa seenuu fi akkamitti keessa seenuuf kaatu? Boolla sana gaayaa waan tokko gaafa biyyaa bahu jireenya ofiin jijjiiree gaafa bahu mala maluudhaan ba'a miti as keessaa fakkeenyaaf as keessa taa'ee utuu humna qabnu osoo dandeettii qabnu akkamitti eenyee biyyaa baanee yaanneeti achi keessa jiraachuufis waan seeraan hin jirreef mallee jiraachuun nu barbaachisa waan ta'eef fiignee bahuudhaaf dandeettii hin qabnu biyya ormaati humna ittiin qabnu harkaa bahuudhaaf miidhaan nurra ga'uu waan danda'uu fi furmaanni jiru akkuma jara juuntaa jechuun jararraa waan danuu barataa bar namni sammuu qabu gaafa jara laannu jararraa waan danuu hubataa anillee gaafa inni ta'u qoteeni gaafa sanatti seenuudhaaf murteeffadhe yaa namni keenya jedhi namni itti ta'u hime tokko jira warruma sanatti dhufanii gaafa fi qabamanii jedhan mucaana jireenyaa lasumaan na qabanii boolli sun dhugaadha jechuudha. Boolla sana qotamaa argatti moo qotattee matti galte? Boolla sana halkan guutuu gaafa jarradhe jumaata maal taa'e nama qabi waan kana. Gaafa jarri jumaata nama qabaa jammaranii jumaata sana dhokadheen harkaa ba'ee jumaata galgala bishaan kazzaana taankarii tokko bitadhee 800 halkan guutuu layyiitti tolchee eenyudha tuubboo jechuudha. Tuubboodhaan osoon qotuu halkan keessa sa'a 7 xumure boolloo as naga'u qotee dalgatti akkas qotee keessa farshaa hafee irra keessa muka naqee farshaa irra buusee biyyeetti naqee xumuradhee atuman taa'u subiin azzanamee subii koo salaatee qursii koo fudhadheen boolla keessa seenee yaa yeroo sa'aatii 7 akka biyya Itoophiyaa sa'a 1 irratti kanuma jarri dhufanii yallaa jedhanii hin argine. Boolla sana keessaa man jiraatti? Guyyaa hin geenye.
Keessan bubbullee Bubbullee. akkuma mana kee godhattee tolfatteen keessaa qaban. Akkuma tolfadheetti seeneen keessaa fuudhame turre keessaa. Akkas. Cufinne boolla sana keessaa guyyaa tokkotti jiraatte. Boolla sana keessatti akkamitti si arguu danda'ame? An gara laafummaa kiyyan hiriyaa koo tokko daarii sana jira. Yoo lafti baree ganamaa waan dhufanii fi lafan bareessini dafiitii kottu osoo jarri gadi hin bahin na bira kottu boolla sana keessa wajjin eenyuun taana bakka kanaati boolli kiyya deemeera. Galgala reenaan qotaafan yakkuun jedhutti meen ture. Inni koo guyyaadhuma oolee ijoolluma naannootti ijoolluma gara kanaati. Oolee gaafa jarri qabanii jedhanu bariisee furateetu mana bira dhufe. An qabamee gallaatti dalagattaa jechuudha. Ofii qabamee jara fidee sitti dhufe. Ofii qabamnaan jara na fidee natti dhufe na qabsiise. Boolla kana kanatti keessa jiraattu halkan jechuudha. Guyyaa bakka hojii oolu. Guyyaa jechuun egaa guyyaadha malee kan itti keessa ooltu halkanii miti bara. Guyyaa keessa teessaa? Guyyaa keessa ta'an. Akka sila karoorri isaa guyyaa keessa taa'uudhaaf. Maaliif hanga qabaan kun darbutti achi keessatti jireenya koo dabarsaadhaaf egaa kan hin qotadhe akkas bareeffadhee qotadhe malee guyyaa tokko hin hojjete taansa. Garuu hanga addisiisu biyya abbaa kootiitti nagaadhaan galu. Qobaadhuma qottee boolla sana. Boolla sana qomumaan qote bareegaa mootummaa jalaa bahudha jennaan waan achi hin beekamne. Kanaasuma carra qabeessa taate immoo guyyaa muraasa qofa hidhamtee